بارد بشانيف تربات موت خي ورخب جماف جالتما قريش ردر مكة دلات بارد بجاف قراني غاف عمرين صدر قمر أقابد قد خي سجل قبي خطاب كل شمن تور مسلمة هيران اتمام جلقاب غير قمر ربي جبريل جدامت رفون وقود الدم سديولي فيجي قراني اتمامين بودا دوم نمو مرقا خطاب كل خنا اللين برد بجاف صدوم لما تمرمون إن اللين غاف سملوبو داب ناموني الدون ارقام ربي جدون خير قام واقعيو قد جدانين اللين كانوم خان الدون موالمين جتشويا عالمين جتشون جتشفاور روايوتاو afaan keen ka oromoo yoo jijjiirrimmoo amanama ta'uusaat dubbata wanni amanama jedhanii filleen duubeegi kitaabi guddichi yookaan quraanii kun itti mameen duuba haadottiin darina dokeessan baasin akkuma inni jiru guddi waaqayyootiifis malee rabbiin dhibiin akka hin jirreef ofiisaatiif immoo ergama rabbi ta'uusaa waan barsiiseef akka ta'e dubbata. Mahammad amantaa muslima jalqabsiisuuf adoon taane amantaa muslima amantii ergamtoota gurguddoo akka Abrahaam, Ibraahim, Muusaa Isa fergamtoot dhibii haaromsuuf akka dhuf barsiisota amantawar muslima gurguddoo irra qaba. Rabbiin injil rabbi malee Muhammad immoo ergama rabbii tal rasuul yookaan rasuulallaat kanaaf sunna yookaan jireenyi isa fakkeenyummaa gaarii qabu hordofuun jireenya barbara argachuudhaaf waan jedha kitaaba war muslimoota guddicha Quraan keessatti illee dubbise ture. Umur waggoot 23 kitaabi guddicha ergama rabbii Muhammad kennam kan sabab tolfachuun ummati muslima jaarra hedduuf ganam subii bari lafarra jalqabuunan galgalloon galanitti waan nyaatanii dhugan qofa doon taane qorichi fudhachuu tamboo xuuxuuf nadheen midhaaffachuullee dabalate waan heddurraaf qusachuun jisoom ramadaana fixatanii guyyaa guddichaaf kabajama Iid al-Faxiir kabajachuuf nyaataaf dhugaatii uffataa fi bakka du'aa'ifa midhaaffachuu jira. Guyyaan ayyaanni Iid al-Faxiir kun rool mul'achuu baatii irratti hundaa'uun kan murtaa'e yommuu ta'u ummati muslima addunyaa guutuu jiraat teknooloojii ammayyaa biyyooti muslima gurguddoon itti fayyadamuun obboleeyyan isaanii guutuu addunyaa jiraataniif karaa raadiyoo fi televiziyooniitti fayyadamuun erga dabarsuun soomii furamuun lallabama. Halkan dhuma kaseetanii guddicha addunyaa jaanjessi dhabul kayyoojifachuuf dhiichisaa bulan. Haalum kanaan duuba addeessi mul'achuu dhabu isaatiin ayyaanni Iid al-Faxiir kakar sanbat jechuun caamsa 14 qabam dilbas caamsa 15 kaqaxxaamuru yommuu ta'u ummati islaamaa halkan jalbultii kan akka dansa gammachuun afaxxaruun akkuma lafti bariitee nama uffata waan qabetti keeyyachuun sirriitti qulqulleessanii faayamuun iddoo salaata dhaqanii rabbi galateeffat. Guyyaa kan duuba ummati muslima guutuu addunyaa jiraat waan qabu waliin nyaatee dhuguun kararradlee yoo wal birbaan yookaan simu keessallee wal dubbatan hello babaaroo yookaan danaanaa cucaalee Iid mubaarak waliin jedhan. Akkan jechuun immoo Iiddiin kun Iiddee bakasaniif ta'uutii jechuun kan maleellee guyyaa guddaa jaalatamaaf kabajama kanaan isanga yookaan Iid mubaarak jechuun namooti siyaasaa gugurdoon hedduun televiziyoonii raadiyooniif miidiyaa hawaasaa akka fayyadamuun biikeessaaf biyya laalle erga dabarfachuu jiran. Ofaafuduu baatiin ramadaana kitaaba amantaa guddichi Quraan qulqulluu keessa baatii addaatiif eebbifama ta'uusitti maam.